Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii dhufe mucayyoo amma suuraa irratti argitan tun erga biyya Beerut dhuftee waggaa 4 akkasin ta'a. Garuu warraa kan bilbiltee waggaa takka dura jechuudha. Yani waggaa 3 guutuu warri eessa akka jirtun beekanii please mucayyoo tana hundi keessanuu share akka goota warri YouTube qabdan illee YouTube keessan jalatti share gootanii mucayyoo dhaloonni iddoon dhaloota ishii eessa isinitti fakkaate Baalee roobee agaarfaa miti warra qaasoo warra iddoo jedhamu jechuudha. Hin beeytanii warri Baalee roobee taaten hundumti keessanuu hin beeytan jechuudha. Qaasoo warra itti jechuudha iddoon dhaloota ishii. Lakkoofsa sirra jiru kun lakkoofsa obboleessati imoo hin qaba. Yoo mucayyoo tana argitan isaan bilbiltanii itti himuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo kana jedhu tanaan dura yeroo ani mucayyoo wayii akkanuma baddee gadhiise lakkoofsi yoo ana sirra kaa'u imootti sinni bee mucaa tokko wayii akkanatti na jeekan achirraa na balleessitu malee naan jedhe beektu. Kanaaf yoo argitan qofa keessatti barreessitanii jechuudha. Adaraa keessan isinii haa ta'u. Maqaan ishii Abebech Tadele jedhamti jechuudha. Iddoon dhaloota ishii Baalee roobee warra qaasoo warrati jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa hundumti keessan iyyuu yoo kan argitan ta'e keessattuu warri Beerut keessa jirtan walii share godhaatti adaraa keessan isin jedha kaa'umaa gochuu hin danda'amu. Baay'ee ulfaata jireenyi biyya Beerut keessattuu ijoolleen baddoo jedhan Beerutuma keessatti Beerut hundi rakkoo qabdi. Hundumti keessan iyyuu share godhaa adaraa garaa dhalaan isin jedha warri baay'ee bu'aati jiruu kan keessan naan gahee hiriyaa isheeti. Obboleessa illee imoodhaan dubbisee jira isin jedha baay'ee tokko boohanii nama gaddisiisaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu share godhaan isin jedha. Tokko ammoo ijoolleen ana sirratti baay'een isaanii beeksisu hin argamu dhugaan isin jedha ijoolleen baay'een isaanii argamaniiru. Garuu yeroo gaafattu warra jalaa dhokatu. Ani maaliif akkana akka ta'e hin beeku. Tanaan dura kan mucayyoo obboleettiin ishii akkasitti boosse jettee sagalee ishii dhageessasanii ergasii booda intalli warra dhokatti. Warra duraanis warra jalaa dhokattee baate ammallee warra akka argu ishii hin barbaadu. Kanaaf ijoolleen akkasii maaliif akka warra dhokatan hin beeku naaf hin galli jechuudha. Tun akkasi taatee osoo hin taane kuuwwan isaanii jechuudha hin argamanii ijoolleen ani chaanaalii kanarratti beeksisu baay'een isaa hin argaman gini warri hafuura hin qabu malee ishiin hin jirti nagaa ofiitiin jirti. Kanaaf haadhaaf abbaa ofii boojisuun haadhaaf abbaa ofii kana macaalu hin jiru natti fakkaatan akka ofii kootitti. Haadhaaf abbaa ofii boojisuun bu'aa isiniif hin qabu. Kanaaf warri jalaa hin dhokatinaan isin hin jedha. Mucayyoo tana adaraa keessan share akka gootan abdiin isin irraa qaba.